Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya hundumti keessanuu bakkuma jirtanitti akkam fayyaadha isiniin jecha warroonni channel kiyya haarawaa taatan Zamzamiin jedhama. Subscribe gochuun maatii taadha. Warroonni dura maatii kiyya taatan hundumti keessanuu warroonni haaraa dhuftanis hedduu galatoomaadha. Itti aansuun viidiyoo hedduu dansaa ta'e tokko qabadhee isinii dhufeetiin jira. Kanaafuu na waliin turaadha. Hundumti keessanuu mana keessan keessatti qopheessaatii irraa fayyadamaa. Oolumaan gara hojiitti deemnaa. Akkuma isinitti mul'atu kanatti abishiidha wanti kuni. Abishii fal'aanaa tokko abishii qulqulluu ta'e jechuudha keessaa guurame. Haala kanaan inni na barbaachisaa jechuudha. Itti aansuun immoo hawwisuudhaan gurraachi na barbaachisaa. Akkuma argitan kana innis fal'aanaa tokko. Haala kanaan isallee qulqulleessuudha qabna. Wantoota lamaan kana qofa gargaaramnee dibata hedduu bareedaa ta'ee fi rifeensa keenyaaf baay'ee bareedaa ta'e ni qopheessina jechuudha. Abishii dibata abishiitii fi dibata hawwisuudha gurraachaa jechuudha. Kanaaf haala kanaan isaan lamaan erga walitti gooneen booda ni daakna yookaan ni bulleessina. Baay'ee sirriitti bulleessitaniitiin ni daakinaadha. Hanga tokko garuu yoo hororame bareeda. Isa kanas waan barbaadanitti tariitii tumattanii ta'uu hin danda'a, rakkoon qabu. Garuu hororree osoo ta'e bareedaadha jechuun akka sirriitti harcee ta'uu qabu jechuudha. Haala kanaan goonee ammallee hawwisuudha kanas itti nannaa. Haala kanaan isaan lamaan irraa waan bareedaa tokko ni qopheessina jechuudha. Dibata yeroo kamuu hojjetuu hin dandeessanii. Garuu yeroo kamuu waan akkana kan dibata nyaataatiin dalaga jechuudha. Yookaan zayita nyaataatiin dalagaa. Isinitti toleen dalaguu ni dandeessanii. Haala kanaan erga walitti godheen booda ni bulleessa jechuudha. Erga bulleesseen booda kunoo kana fakkaataa bullaa'eetiin jira kunoo haala kanaan. Baay'eellee sirriittillee akkuma dura jedhuuf yaaletti haga harcee ta'uun bulleessinee hanga tokko garuu bullaa'eetiin jira. Kanaaf erga akkanatti isa bulleessineen booda dibata nutti toleen jechuudha. Isinis kan isinitti toleen hojjedhaadha. Halluun isaa kunoo kana fakkaata ammaaf akkuma isin mul'atu kana. Haala kanaan walakkaa isaatti walakkaa ol dhiqoodha. Halluun dibata kanaa ammaaf kana fakkaata. Asitti naqadhe. Haala kanaan jechuudha. Erga asitti naqeen booda isa daake kana itti nadhaa jechuudha. Isa kana itti naquudhaan haala kanaan hedduu bareedaadha. Isin hundumti keessanuu mana keessan keessatti dalagaatiin irraa fayyadamaadha. Haala kanaan goone jechuudha. Abishiin faayidaa baay'ee nuuf kenna. Karaalee garaagaraatiin fayyadamuu dandeenya. Dibanni isaa immoo hedduu bareedaadha. Kanaafuu mana keessan keessatti dalagaatiin irraa fayyadamaadha. Haala kana fakkaata amma. Hawwisuudhaan gurraachis faayidaa hedduu qaba. Dibata kana qopheessitanii yeroo mataan isin dhukkubee fayyadamuu dandeessanii dansaadha. Akkasumas rifeensi keenya hedduu ni bareechisaa ni dheeressaa. Kanaafuu irraa fayyadamaadha. Haala kana erga gooneen booda wanta yeroo kamuu waan itti fayyadamu isa kanatti garagalchuudhaan daqiiqaa muraasaaf ni affeela jechuudha. Ibidda baay'ee lashii ta'e irratti daqiiqaa muraasaaf ni bilcheessa yookaan ni affeela jechuudha. Isin haala kanaan hanga akka ammaatti naqe kanatti bishaan ho'aa keessa keettanis fayyadamuu dandeessanii. Hangaruu xiqqoo ibidda xiqqoo lash jedhe irratti daqiiqaa 10 takkaaf yookaan daqiiqaa 5 takkaaf jechuudha. Haala kanaan erga gootan booda kun akkana jira. Amma ibidda lashii ta'e irratti xiqqoo affeeluu qabdanii jechuudha. Kunoo haala kanaan baay'ee ibidda sirriitti lash jala jedheetiin jira. Kanaafuu haala kanaan suuta jedhee akka inni itti ba'u akkanatti daqiiqaa 10 takkaaf ni tursiistanii. Haala kanaan gaheetiin jira. Amma jala dhaamseera. Kunoo kana fakkaata. Baay'ee bareedaadha rifeensi keessaniif. Kanaafuu irraa fayyadamaa marti keessanuu. Yaadaaf qeeqa qabdan karaa jalaatiin koomentii naa dhiisaa.
Erga qorreen booda kunoo akkana jira. Hedduu halluu jijjiirratiin jira. Dibanni kun abishii fi abusuudaa gurraachaadha jechuudha. Garuu halluun isaa gara abusuudaa gurraachaatti irra caale. Kanaafuu ni dhimbiibna. Yeroo dhimbiibnu kan uffataatiin osoo fayyadamnee uffata dhimbiibaa uffataatiin jechuudha cuunfuudhaaf. Isin garuu waan isinitti toleen dhimbiibadhaadha. Halluun isaa kun akkuma isinitti mul'atu kana jira. Kanaafuu haala kanaan ni dhimbiibna. Haala kanaan marasaatu baay'ee dansaadha. Haala kanaan keessaa dhimbiibnee rifeensa keenya qulqulluu irratti dibannee akkuma dibata yeroo kamuu ofirra tursiisuu ni dandeessanii. Yoo barbaadan sa'aatii muraasaan booda ofirraa dhiquu ni dandeessanii. Garuu ofirrallee tursiistan rakkoo hin qabu. Yoo kan hin barbaanne ta'e ofirraa dhiquu ni dandeessanii jechuudha. Sa'aatii 2-3 booda yookaan galgala gizee raftan dibattanii ganama dhiqatuu ni dandeessanii. Fooliin isaa hedduu namatti tola. Baay'ee namatti tola jechuudha. Foolii baay'ee dansaa ta'e tokkodha. Nama rakkisu. Yeroo dalagdanuu fooliin isaa ka argitan ta'a jechuudha. Kunoo akka gubbarra gale kana fakkaata. Kunoo dhimbiibameetiin jira. Zayitii hedduu furdateetiin jira. Akka duraa sanii miti akkuma isin mul'atu kana furdaadha. Halluun isaas kana fakkaata. Kanaafuu isa kana rifeensi keenyaaf hogguu fayyadamne waan baay'ee bareedaadha jechuudha. Kanarraaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Hundumti keessanuu irraa fayyadamaatiin dalagaatiin irraa fayyadamaadha. Eegas booda meeshaa akkanaatti naqadhaa. Isin waan isinitti tolitti naqatuu dandeessanii. As garagalchaa. Erga kana naqxan booda yoo barbaadan qurunfudii yoo barbaadan qarafaa yookaan qimamii shaayii jechuudha. Keessa buusatuu dandeettanii garuu dibata yeroo hojjettan qurunfudii gizee maraa osoo keessa gootanii hedduu dansaadha jechuudha. Rifeensi keenyaaf innis bareedaadha. Fooliifis bareeda, rifeensi keenyaafis bareeda jechuudha. Kanarraaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Viidiyoo biraatiin hangolitti deebinutti marti keessanuu fayyaanaa ta'a. Akkuma viidiyoon kun isin bira ga'e laalaa walii qooda akkasumas subscribe godha. Yaadaaf qeeqa qaba yoo qabaattan karaa koomentiitiin naa dhiisaa. Hundumti keessanuu irraa fayyadamuu ta'a isiniin jedha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti fayyaanaa ta'a. Ciao ciao.